umriin diyya hoggaa 32 jireenya biyya arabaatiin jiraadha jireenya biyya arabaatiin jiraadha waan hin dalagadde harkaa hin qaba sigalteemma dhiirtina dhuftu guutuun umrii diyya nagaafattee 32 hoggaan itti himadde if duuba narraa deebiti ani dhalee dhala godhachuun barbaada ilmoota akkallee hin qabu dhiira oromoo tanatti dhiira alagatti heerumuudhaaf nan jaaladhu hin barbaanne dhiirti oromoo kan nama fuutu yeroo ammaa hin jirtu maali ni sodaatammoo maalirraa kan ka'e naa gaafadhuu jette okay tana isiniin tibbisa ayyee hawaa sa'id assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh munira muhammad ani dhalattu wallooti ani dhalattu walloo kamiseedha ani walloo kamiseedha akkam jirtaati fayyaa keetii nagaya miidiyaa kanarratti yeroon si arku nama gaarii natti fakkaatte yoo na hayyamte keessa kiyya waasitti himadda garuu na hayyamta okay eegasii na hayyami obboleettitiyya ani umriin diyya hoggaa 36 abbaa manaa heerumeetiin ilmoo tokkicha sanillee narraa fudhatee na jalaa bade ilaa hangammaa achi buutee isaa hin agarre biyya arabaa keessa akka jiru natti himani karaa miidiyaa keetiitiin naa barbaadi asumaanuu isa kan hin barbaaduuf daa'ima kiyyaa fi malee isa hin barbaadu ammoo yoo karaa kee kanaan milkaa'e oromoo keessa tokko kan inni itti heerumuun barbaadaa jetti tole dhaggeeffadhaa dubbii dhugaati ammas chibaasetti isin garsiisaa tole tole Halima Abdurrahman jettuni Halima Abdurrahman assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh munira teenya akkam jirtan nagayami fayyaada obboleetii kiyya ani haajaa sirraa qaba gama tiktokii keetiitiin yeroo baay'ee sitti ergadheetiin nagalchuu ditte amma keessaanillee si barreessee na dubbisuu ditte amma garuu carraa arkadhee sitti dhufeen jira ani kaniin barbaadu miidiyaa gubbatti heeruma hin barbaadu narageeffadha miidiyaa gubbarratti achi bahee dubbachuu nin qaanfadhe nin sodaadhe garuu abbaa manaa na barbaachisa heerumee bultii godhachuun fedha ani umriin kiyyaa hoggaa 30 takka fitee 32 seenuu kiyya biyya arabaa kuweetirraa galee kuweetii amata 7 hojjadheetiin biyya galee ammallee karaa qatar deemeetiin qatar keessa jiraadha akkam jetta karaa kee kanaan nin arkadha abbaa manaa tole shamarran baay'eetu ergate kuni dubbii isa dhugaatti hanjaman seenaa isini dhiirti oromoodha baasa baastanii jirta baasa baastanii jirtanii jechuudha gatema media magii mirraa maraatanii sinefti ergatinaadha injira ni jirra jira tangga dohone aku tangga tati ko jitu amadu to kakallos amada ge fada dubbi dugatin isinitti mutema gara khaysati na barreisu egal na barreisa je maxxanse booda hedduu ijoollee hedduu gara khaysati na barreisu jira barreeffamni gara khaysati akkuma itti fufee jira gara khaysaatiin barreeffadhaa ijoollee teenya miidiyaa osoo hin taane gara khaysaatiin fixannaa jechuudha nuti waan ta'an hunda anaatu isiniif ga'an jechuun miidiyaa gaazexeessituu ta'eetiin jira sumaanuu quba qabadha okay kaniin jechuu barbaadu ijoollee oromoodha warra kutaa kudha takka guutuu keessa addan baasu Harargee Arsii Baalee Shawaa Karrayyuu Boorana Bareento Walloo Wallaggaa Jimma Iluu Raayyaa Kamisee hundi keessa oromoo waan taatan dhaamsa kiyya kana shamarran oromootiitutu natti kannee isin bira fidee jechuudha tokkoffaa dhiirti oromoo janaa malee fuudhan feetu isiniin jetti shamarran keenya taakka jaa hoggaa nutti bilbilan ol ka'i dabbaa burcuqqoo miila rifeensa garaa boorcee nu garsiisi nuun ja'an lammaffaa sadaffaa
maallaqni qabda horii maal qabda bijaara baan gam turte umrii meeqa daa'ima godhattee abbaa manaa meeqa heerumte jaanii nu gaafatanii sadii dhaggeeffadhaa nu gaafatanii sadii sigalteemma waa baay'ee himan dhageessanii ma tanaafuu hunda kan biraallee haa nu gaafatanii waa lama nuuf hin taane jaan umrii nuuf hin taane jaan sigalteemma dabbaa burcuqqoo maarree kana yoo afaan nu gaafatanillee rakkoon qabu ol kai achi deemjaniiti sagalee nurraa waraabuudhaaf takkaa qaama keenya nu waraabuudhaaf deeman jenna nutiisi ol kaanee kaameraa bannee garsiisuu sodaannee jirraa isiniin caan dhageessanimma tanaafuu dhiira teenya akkiitti wal amanan ni shakkisiiste shamarran keenya waan heeruma didee taa'u jiruuf isin sodaataniiti dhiirti teenya hogguu dhalaa itti bilbiltan dhalaa ni waraabdan dhalaan akkaataa isinitti dhiyaattee isinitti heerumtu dhabdee rakkattee taa'u jirti na dhaggeeffadhaa shamarran keenya ka heeruma fedhu ka bultii jaaruu fedhu sababa isin viidiyoo yoo itti viidiyoodhaan yoo wajji haasoytan ilmi namaa wal jaalate yoo wal aboo gattaa egaa samanarra bilbilan mee dhaabbadhaa dalagaadha aboo dalagaadha wallaahi aloo na obsaa biddeen na obsa daqiiqa takka hayati bakka tokko maal ستين شركة تولي خيجين أما يجي نفتح خي ما نسيت من تان خيجي ده أرجي سمرة قلت دبين أكنا نا أبصر دقيقة تك يلا قاعدة ونو غنا يجي يلا لما سيني جنبو تكا لما جنبوان تكا بس isini galteemma ni هو صح طيب خيسان قلت لك جرى خين أكاسي جتشو ilmi namaa wal fuudhuu sodaate shamarran keenya heeruma sodaate shamarran keenya heeruma sodaachistan isin dhiirti oromoodha taa'u jirra mana wallahi yoo shamarran bilbiltan shamarran kaameraan jala dhaabbatan kaameraa gabbuufatanii gubbaa tana kaayyatanii shamarran qiluu sirra goonaa dura karama shabaqaan sidideetti irra dhaamsitee kaameraa ta'e banattee jalaa kaasta sagalee sii waraabte na dhaggeeffadhu kaameraa viidiyoo dawwaltee kaameraa sii waraabte wajji haasawitee hogguu isiin xiqqishoo ati muudiin teenteen ibsidhii suuqaate fuutee miidiyaa irratti ol baasta isiin tunganaa heeruma dhabdi isiin tunganaa ni bushooyti nama keessa qaalsaalafatti hiriyaa akka isii takkas taate saniif dura agarti namni keenya isin hojii dhalaan teenya haasawuu dhiistee jirti if shakkiti takka tagartee akka fedheettee isin hojii haasawitu malee dhalaan teenya isin hojii haasawuu dhiistee jirti dhalaan teenya akkaataa isinitti dhiyaattee isin heerumtu dhiistee jirti wallaaltee jirti isin dhiirti oromoodhaa rakkoon isin qabdan
rakkoon isin qabdan na alatu tush 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 na